Ayyee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Mirkaanaa TV irraa. Anis gaazexeessaa keessan obbo Jiloo Magaalin jedhama. Kaleessa galgala dinnichaanii fi dubbaa wal lolaniiti jiru. Haaluma kanaanis dinnichaan aaree dubbaa garaa keessa dhiituudhaan garaa isaa baqayseeti jira. Haaluma kanaan timaatimii fi shunkurtaanis rifatanii onneen isaanii dalaguu diduudhaan mana yaalaa distii seensifamanii jiru. Oduu kanas kan nuu gabaase babbareedintu zayita wacaadha. Ammas qaala'iinsa shigiree keessatti gurbaan maqaan isaa Cuucuu Ayyisoo jedhamu eega isiin qarshii 5 seente takka hareeda kiyya hin haaddanne jedhee labseeti jira. Yoo feetan irraa kannasta yoo feetan itti hidhaatanii. Kun oduu amma nu dhaqqabeem. Makiinaan maqaan isaa Sinotiraakii jedhamu Finfinnee irraa gara Harariitti osoo ol imaluu jiru garagaluudhaan lubbuun makroona meeqaantamaa qisaaseeti jira. Dabalataatiin magaalaa guddittii maqaan isii godina bu'aa aanaa Makaddaa Araddaa Firaashaa jedhamtu keessatti tafkiinii fi injiree wal lolaniiti jiru. Haaluma kanaanis tafkiin onnatee ol utaaluudhaan injiree duyda isiirra ejjetee injifateeti jira. Kunis oduu hawwituu amma nu dhaqqa. Qarnyoon tiyuubiinis laayikii fi sabskraayibii fi shariin nu dagatinaa jedhee iyyata galfateeti jira. Kunis oduu qarnyoon tiyuubiirraa nu dhaqqabeem. Gurbaa tokko duraa kaleessa galgala re'ee tokko yaada hiikattee baduudhaan godina Harargee bahaa aanaa Kombolchaa keessatti yoo agartan qabaatinaa fidaa jedhee dhaamsa isiniif dhiyeesseeti jira. Production konkoreetirraa dhaqqabe isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya wanni nuti har'a qabannee dhufne har'aaf hanguma kana qabannee dhufne torbaan akka har'aa walitti deebiin.